Si moggafate tu maqaan nu balleessuuf kana godhaa jira moo ijoollee arsiititu iyyuu waan hin wallaalchise. Walla gaafii kiyya bara. Way maqaa arsiitii moggafatanii maqaan balleessuuf kana godhanii. Arsii miti of course. Hai. Namni akkamii jaldeessatuma jira namaan taana rabbi jedha. Amma si memberi nata amma hasa berana radhi sati isgabari na lafisu fi hunda sani ti rabbi halafisu albarari si abarri su memberi ta imana kiyya dhufte yaa namicha kan yaa namicha qottoo kana dhufte memberi ta imana kiyyatti waan dhiiga miskiina samana kiyya gafacaasartu natti fakkaata ati dhuftee mana kiyyatti memberiin ta'in wallaahi billaahi awwalaata arsii taate walaata walloo taate abadan warrummaan dhiiga miskiina gubbaa dhaabattanii akkasi cafaa turtan mana kiyya dhuftanii ababan darbina rabbii isin dhiifadhe wallaahi anamma albaraarii kana saat iddami afur laayiviin isaa maaliif akka narra dhufu beekaan gizee akka tasaa joo hin godhe gizee akka tasaa joo hin godhe akkana hudduu tiyya qabadhe fiika lubbuu tiyya tan akkana qabadhe jaldeessaa sagalee ta'ii bar maaltu jira beettanii gaayis waan jiru hin beenne barisin amma tawalloollee ta arsiillee ta jimmaallee warri akkana waltuun kun Jawaar Mohammad jedhee kan gubbaaraan jennu Jawaar Mohammad bismillah tawalloollee ta arsiillee maaltu keessa jira beettanii namni ka fayyadamu haashisha fayyadamti gaara san keessatti amma gurbaa qeerransaa jedhan tokko yoo argitanii jiraattan achi taa'ee leenca kenna gurbaan sun giiftii wayin taphatu geemii wayin taphatu gaara san keessa taa'ee leenca kenna yoo laaltaniitiin jettan jechuun mee leenci sun eessaa dhufe jettanii yaaddanise maal hojjetamee leenci sun dhufe maal dalagamee leenci sun dhufe maal dalagee gurbaan sun gaara san keessa taa'ee leenca san kenna yaada sinii galee ka nyaataniif ka fayyadaman waan seeraan alaa waan sammuu nama hadoochu waan gara laafummaa nama dhooggu waan kana fayyadaman amma ijoolleen arsii tunniin tan gaafa dura akkasitti makiinatti hiitee reeffa namaa lafarraa harkisaa turte mucaa harargee tokko amma argitan jechuudha makiina hiitee guyyaa guutuu halkan guutuu lafarraa harkisaa turte lubbuu isaa makiina hiitee tun dheengatta akkasitti osoo anaadha xiyyaa tokkicha rabbi jedha anaadha xiyyaa tokkicha rabbumaa jedha yaa umar yaa obboleessa kiyya ka waliin nyaadhe osoo jedhu gubbaa gad dhabatee qorroox irraa godhe mee rabbii jedhi anaadha xiyyaa tokkicha rabbii jedhi obboleessa kiyya garaa waliin nyaanne jedhi umar rabbumaa jedhi osoo jedhu gubbaa gad dhabatee hillim irraa godhe gara jabummaa akkanaa fidaamee eessa jira hin jiru jiraachuudhaaf illee hin taa'u jechuudha. Amma sa'a sanitti wanni akkas godhu maal inni waan as keessaa qaban kanatu akkana godhaa bara waan as keessaa qaban kanatu iyyuu akkas godha waan as keessa jiru kana jechuudha argitanii santu akkas godha malee gara jabummaa fi hadhummaan isaanii hagas caaleeti miti garaallee walilaa fuudhamaniiti miti waan as keessa jiru san paaworiidhaan si oofaa bara paaworiidhaan gatii si oofuuf jecha wanni as keessa jiru sun wanni jarri as keessa fayyadamtu sun waan si hojjechiisu waan si dhiisuun beeku si maraachaa bar ma ijoollee meeqatu fooqii gubbaaf darba ta'uufiin fooqii gubbaaf darbitu jirti bar ta'uufii fooqii gubbaaf darbitu jirti waan sayyoo fayyadamte jechuudha maali jennaan miira kan keetiin ala si oofa waan ta'eef miira kan keetiin ala si fayyadamsiisa mee argitanii dhiira gudeedde gastii gubbayyoo argitaniitiin jettan
ما ربي ينمني يوم هدو كغديدا يروساني في اللي يادو دبي هدو في قراتي تناكمي يادو دبي ما يولالتان ماشي هدو في دو قد ملكتي تاف 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 جرى قصدي قبياتي جيتشو يا داقا السبع أنا مو كم دينغت تجولين تنا جلدي سقستي قبا في الديتهم تجولين أرسي جرا ما هني جرا بر مين أنا سوسنو كمالي تو جلدي سقستي قبا في دني توان ها أكمل تنام جلدي ساتوما بيني ساتوما قستي قبا في دي warri haadha gandaa haadha maali jettan hudduu harree keessa galaa deemaati. Jazbaa angatii arsii ta'ee fi hammeenya ijoollee kenna irra dhaabadhu. Hammeenya ijoolleen kenna daladdu arsii ta'ee fi sinirra dhaabadhu. Haadha gandaa naan jedha waan feetan naan jedha. Sodaattee jetteedha. Hammeenya ijoolleen kenna daladdu sinirra dhaabadhu. Abadan sinirra dhaabadhu. Yoomillee taanaan. Wanni dhiisu hin jiru. Wanni dhiisu. Dhiisi tanatu usii tanatu iyyuu dheengadda lubbuu namaa san gubbaa dhaabatamee akka qalamu fidame. Osoo ka Harargeellee wallaala isaatitti waa hime, ka Walloollee wallaala isaatitti waa hime, ka Jimmaallee wallaala isaatitti waa hime, ilmoo miskiinaa haadha abbaa malee naftoo eenyufaatu. Qabsoo bilisummaa uummataa maali naata addi qaala. Naata zift. Haati faatee dhimma fooloo qabdi si fakkaate konkaa sabii hin jiraani. Naata akka hoteetii kimi jaldeessa. Beekatu. Yalla utaa. Barreessi koomentii takka kan keetiin asirra si kaayee si oofa. Shuuxaam. Handantaa fooloo keessanii qabaa qumaa xiyyi. Akka hoteessanii himaasin. Hoolaa kuma tokkoo fi miliyoona takkaa fi dhibbamee kan na hordofaan. Kachi keessa kana fayyadu nama muraasa jaldeeyyi. Qumaaxota jechuun maqaa ganda keessaniitiif hin yaaddan. Hadha Walloo hundatu bineessa. Uummanni Walloo hadha hundatu bineessa. Amma fidaniiti Walloo bineessa. Uummanni Walloo nama nyaatu. Uummanni Walloo nama qaalu jedhanii maqaa fokkataa san kan irra kaa'e fokkataa ganda keessaa bahee jechuudha. Bitanii fokkataa ganda keessaa baheetu iyyuu maqaa fokkataa san ganda isaarra kaa'ee jechuudha. Abadan maqaan kun dhalootatti zoora. Dubbiin kun dhalootatti zoora. Ka Arsii illee akkasuma jechuudha. Fokkataa ganda keessaa bahutu maqaa fokkuu gandarra kaa'aa jechuudha. Jazbaa. Afaan bantii jala kana yaatee qumaata ammartee qumaatayyi. Isin waliin jala san taayetiin gaafa ka Walloo qalamu kingi Arsii maalii kingi maalii yoo Arsitti maalii akkasitti maalitti akkasitti dhimma gaafadhee gaafa ka Walloo qalamu gasti jala deemee kolfuu dhabe moo gaafa ka Arsii qalamu taa'ee kolfuu booyuu dhabe akkas feetanii bar gaafa ka Arsii qalamu ni bootta gaafa ka Walloo qalamu ammoo kingi jettee faarsita. Rabbiin kilsi haa godhu gadaamessa kan kee Rabbi haa gosso. Rabbiin ilmoodhaa wal sin agarsiisini. Jazbitti. As gara dhuftee anaan ammoo shaarmu taayetti. Qumaaxaa. Ilmaan bismillaa malee dhalattan. Osoo bismillaadhaan gudeeda abbaa keessanii irraa baataniitiin bismillaadhaan dhalattanii jiraattaniiti. Haadhaaf abbaa jidduutti guddattanii jiraattaniiti. Dhiigni akkasi gad dhangalasuun. Haati Walloo tan tokkicha dhabdee fi haati Arsii tan tokkicha dhabde silaa ije takka allaaltan ture. Maal garaagarummaa qaba? Mee ijoollee gaafa Harargeedha Arsiif Harargee wallolte muka afaanii guuranii kaan hudduu guuranii kaan garbuu fardaaf itti kennaman nyaachifamee kun biyyeen afaanii guuramee halkan saniin qorra saniin cabbii saniin akkasitti irra deemamaa turte hadda eessa jirti? Mee lubbuun jiraachuu jiraa eenyu qofa qaba? Mee lubbumaan jiraachuu jiraa ijoollee sana eenyu qofa qaba? Quba qabdanii?
Mee ijoollee gaafas gastii gubbatti tumamaa turte san tan arsiillee fidaa tan argellee fidaa. Takkitti isii fiduu hin dandeessan qumaa xeyyii. Ta gaafa jimmaa mee deemaa fidaa. Takkitti isii fiduu hin dandeessan. Yookaan nama lama yookaan nama sadii. Gastii irratti kumaatamaan akkasitti tumamaa turan san yookaan du'aniitiin lafeen isaanii foon isaanii nyaatamee biyyee lafeen isaanii bichaan biyyee keessa haftee jirti. Haati isaanii garuu naggalaaf eeggatti. Eessa jiraaf eeggatti haati isaanii. Maseeraftii jetti afaan banteetiin moodesiin hudduu gogee martee jechuudha. Barreessinaa ruuzii safarataniitiin haga hidda hudduutitti na jala teettanii koomantii takka barreessinaa. Ankan arsiillee nama qalataanaan bineensa. Hagattii tana gargar baaseetiin hin laalu. Hagattii tana gargar baasee. Hagattii tana. Ana rabbitu natti farada gaafa dhiiga miskiina irraa badhee farade. Ati faradi deemiti. Ani faradu waan. Abadana. Haati tiyyatan arsii tana dhaltee fi haati walloo takka anaaf. Haati tiyyatan arsii tana dhaltee fi haati jimmaa takka anaaf. Bakka miskiinaatitti anaaf takka. Bakka miskiinaatitti. Bakka miskiinni qalamutti. Bakka miskiinni biyyee keessa baadiyaa keessatti hafutti. Anaaf takka hundinooyyoo. Oleeyyi. Waan tokko osoo nu batin zim jettanii akkanumaanii afaan keessan gootaraa keessan hin banina. Beekaatiin jedhibne fuutanii gandan nu galchitanii. Gaafa waa dubbanne gaafa waa haasofne ganda gallaa. Kan arsii hadha yoo waa jedhe walloof dubbatte jedhaa. Kan jimmaa hadha yoo waa jedhe maaliif dubbatte jedhaa. Jennee zum. Xum. Cadhisu wayyaa. Jennee jedhibne. Gaafa ka arsiitiif dubbanne gandan nu galchanii. Cadhisu wayyaa jennee. Osoo keeraan keessa kenna nu gubatu jedhibne. Koota mudee diqaala. Baalageen takka koomentiin eegale barreessinaan hudduu harree keessa galtan achitti. Jaldeeyyii. Maqaa arsii qabattanii bineensa bosonaa hiitanii tumuu. Namni akkamitti jaldeessatu? Maal godhuuf hime? Maal haa godhu? Bargaafii natti ta'a bara. Maal haa godhuuf jaldeessatu mammee hidhani? Maal kolfitan? Isaafis lubbuudhaa bara. Wallaa isaafis lubbuudhaa bara. Ijoolleen tana sirriin jirtu of course namatti himuu dhabde bar nama gabbayee itti himuu dhabde. Ittiin himani. Zim jedhaniiti mataa lafa qaqqabatanii taa'anii gaafa lubbuun namaa dabarte bichaa haasayan. Sirriin jirtu beekaan cadhifne malee mataa lafa kenne. Gaafa dubbanneetiin jenne boodas garagalanii maqaa waan biraa akkanaa soonee cadhifne malee. Qaaquma kaatu hagattii tan isaantu xizzi godhee kaasa. Laal xizzi godhanii kaasaniitiin achiin gara kaan erga wanni hundi boorahee walqixxee gahee booda amma bifa haaraan kaa'e. Xizzi godhanii akkana kaasan laal dubbii tana xizzi godhanii akkanatti. Rabbi dhugaa nu haa dubbisu maa numa argaa jirraa bara beekaa jedhifna malee. Beekaatiin jedhifna malee. Akkana gootanii kaaftanii kaatanii karaarra yalaa gortan. Gaafa dubbiin ammoo samii san gubbaa ol gortee lubbuun namaa tarteen deeganaa deebitanii kaatan lafa. Deetanii gastii gubbaa wal saaxiluu, wal arrabsuu, wal tumuu, wal maal jechuu kaatan. Wal wanna jechuun lakki ambaalee, kun kan kaarsiiti akkasii, ijoollee dodolaati, ijoollee shashamanneeti, ijoollee sirkaati jettanii akkana wal qoqqooduu kaatan.
gaafa garuu yoo akkana gootanii waa kontaaktii walitti gootan sharrii hin dandeettan. deemachi abbaas isillee dabaltu manna galchanii mal jaldeessa tumti isillee jaldeessa waliin haa tumtumina gabbaany manna galche sinjamir arsii miti maaltu na galche an arsii miti sinjamir habiibi an gujiidha ummata nagayaa ummata lafa kanarra jiraachuu agadhaa takka sagalee isaanii hin dhagahin dhaladhee haga hadhaatiti takka ummata gujii sagalee isaa dhagahin beeku ummata wallaahi takka zaamaa takka keessatti mootummaan fedhe dhufee mootummaan fedhe lufee ka fedhe dhufee ka fedhe kutee ka fedhe du'ee takka ummata gujii kana sagalee dhagahin beeku rabbiin dogongora ammaaf garasitti nan uuminaan dogongoreetuma garasitti na uumuu qaba ture bar wallaahi billaahi dogongoreetuma garasitti na uumuu qaba ture bakka achi heerumii esa gaafa achi heerume de arsiidha bar dhiiga kiyyatu arsiidha gaafa achi heerume attabbaa kiyyata rakkoodha bar dhiiga kiyyatu arsiidha waan ta'eef maqaa arsummaa sanii waama ganam dhaqa garri dhaqu hin jiru garri deemu hin jiru yellam ችግር እሱ ነው deemachi arsii ergaa lafa qabadhu maal arsii jedhame ergaa lafa qabadhe HB